YouTube kenna akkamitti copy link goone YouTube profile TikTok jala Siishaw Pirezidaantiin keenya waan inni Maal jedhe immoo laatannoo wansaan dhuunfansaa waanuma gudiidha. qotaa albuuda baasaa garuu moottiin hin nyaatina. Inni jedhu kun dhugaa sitti fakkaataa qotee lafa'ee namni akkamitti nyaatiin jiraata dubbichi sobaadha. Silmayyuu nu warra bara ila sillaasee barate wayya utuu aangoo Kin akkasuma komentii barbaanne jala kaachuu dandeenya warri jettan fakkeenyaaf YouTube keessa seentanii abaawuti tajettu bira dhaxxanii profaayilii keessan gatutanii bakka abaawuti jettu biraan kunoo tana argitan jedhee yaada koppii gootanii ergasii koppii linkii ka jedhu kana koppii ka linkii ka jedhu kana tuttu koppii nuuf ta'ee jira jechuudha gamasumaan gara Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka hune warroonni amantii biraallee jirre jirtu isiniin jedha. Adha waan lama isin barsiisa jedheetiin waan beekurraa isinii dhufe akkasuma warroonni YouTube aadisii banattan isin fayyada jedhee yaada yeroo gama YouTube keessan gama Facebook hidhaatan share gootanii namni keessa seenee subscribe isinii godhu akkasuma yeroo linkii isin Facebook irra share gootan namni keessa seenee subscribe isin godhuu hin danda'u jechuudha. Haga app YouTube banutti subscribe isin gochuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma ammas profile TikTok jala linkii YouTube haa ta'u Instagram haa ta'u akkami kaayachuu dandeenya waan jedhurra isinitti agarsiisuudhaaf dhufe. Akkanarraa barattanis abdiin qaba akka barattanii itti hubattanis abdii irraan hin qaba jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf TikTok keessa seenee akkamiin linkii Instagram fi linkii YouTube profaayilii TikTok jala kaachuu dandeenya. Akkasumas koomentiilee garaagaraa jala kaachuu dandeenya. Warroonni jettanii kabeettani akkuma beettanii warri hin beekne immoo akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Gama TikTok dhufna. Kunoo TikTok ni argitan jedhee yaada. TikTokidha. Asumaan amma gattuqa jechuudha TikTok. Amma mee fakkeenyaaf TikTok jechuudha. Asbira kunoo ani YouTube kaadhee jira kunoo asbira fakkeenyaaf YouTube kiyya asbira kaadhee jira. Akkasuma profile edit profile ka jedhu kana gattuqa jechuudha. Kunooti fakkeenya argitan jedhee yaada. Asbira kunoo YouTube kiyya kaadhee jira jechuudha. YouTube kiyya immoo profile TikTok jala jira. Asbira kaadhee jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf kunooti adii Instagram ka jedhu warri Instagram qabdan asbira kaachuu dandeessan jechuudha. Akka fakkeenya YouTube kanatti amma asbira yoo YouTube kaachuu barbaadde fakkeenyaaf asbira gattuutti taanaan YouTube siiba. Bakka Telegram Instagram kana kaachuu barbaadde Instagram kana kaachuu barbaadde bakkuma aadi Instagram tana yoo tutte Instagram kee siiba jechuudha. Haaluma salphaan akkana kaachuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf ani profaayilii kiyya jala YouTube kaadhee jira. Ammas linkii isaa yookiin koppii isaa kaachuu barbaada waan ta'eef profaayilii kiyya jala deeba jechuudha. Profaayilii kiyya jala deeba kunooti adii biinoo ka jedhu kana tuqa jechuudha. Mee fakkeenyaaf adii biinoo kana tuqa. Kunoo argitan jedhee yaada. Ani YouTube kiyya qara koppii godhee jira waan ta'eef kunooti. Amma asbira YouTube kiyya qara koppii godheera. Asbira kaadha akkaataa koppii itti gootanis isin agarsiisa warri beektan akka beektanii jechuudha. Amma kunoo bakka save jettu tana tuqa. Bakka save jettu tuqee jira. Kunooti YouTube kiyya dhufee jala na taa'ee jira jechuudha. Instagram illee yoo ta'e akkasuma koppii gootanii fiddanii as kaa'attanii jechuudha. Warri YouTube as kaa'attan Instagram illee akkasuma fiddanii as kaa'achuu dandeessu jechuudha ijoollee keenya. Amma asumaan maal gootanii mee koomentii wayii jala YouTube kiyya linkii akkamii kaa'achuu danda'a warri jettan mee amma fakkeenyaaf asuma gadi tuqeetiin koomentii kana banee jechuudha. Fakkeenyaaf kunuuti bakka koomentii jettu kan irratti gadi qaba jechuudha. Maaliifuu dura koppii godheera waan ta'eef paastii tayyattu tana tuqa. Kunuuti linkii YouTube kiyya as biratti amma fakkeenyaaf linkii YouTube kiyya kunu as kaayadhee jira jechuudha karma salphaadhaan. Akkasii ijoollee keenya akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Isinin jechuu barbaadeeti. Ammas
YouTube keenya yeroo Facebook irra share goone fakkeenyaaf namni linkii san tuqee yeroo keessa seenu hin seensisu jechuudha. Linkii Facebook irra share ta'e sani tuqee yoo keessa seene hin seensisu jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf kunooti Facebook argitan jedhee yaada Facebook gadi dhahaa jechuudha. Facebook gadi dhahaa maaliifu kunooti amma mee isin agarsiisa qara keessa seenira waan ta'eef kuno amma profaayilii kiyyoo magattuqee ilaala jechuudha. Fakkeenyaaf profaayilii kiyya gadiin tuqa irra gadoofee YouTube nama jala share godheeru fakkeenyaaf mee kunooti YouTube kana share godheera asin keessa seena jechuudha. Yeroo asin keessa seenu karaa kaaniin subscribe godheera amma fakkeenyaaf yeroo asin keessa seenu kuno akkana diimatee naa dhufa jechuudha. Isin warri subscribe gootan hin jirre maal gootu haaluma salphaadhaan jechuudha. Karama gabaabaadhaan keessa seentanii asuma YouTube kanas subscribe godhaa fi jajjabeessaa mucattii bareedduu kana kunooti haasaa bareedda haasofti as bira tunnaa jechuudha. Bakka kuno mee irra deebiisin mul'isa kuno qabxii sadiin gubbaatana gadi tunnaa jechuudha. Yeroo si gadi tunne haaluma salphaadhaan YouTube kenna OP YouTube ka jedhu kana nuuf fida jechuudha. OP YouTube ka jedhu nuuf fida. Kuno akkuma argitanii OP YouTube ka jedhu naaf fidee jira jechuudha. Anqara subscribe godheera waan ta'eef subscribe gochuun nan barbaachisu. Yeroo subscribe gootani amma fakkeenyaaf anti subscribe godhee ka'e amma subscribe gochuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee subscribe godha. Kuno subscribe godhee jira. Asuma gattuqee ammas olii ka jedhu kana irra godha jechuudha. Maaliifu wanti abbichi suni postii godhu dafee akkana dhaqqabuufi jechuudha. Dafee akkana bira ga'uuf kuno akkanatti subscribe godhee jira jechuudha. Haaluma salphaadhaan akkanatti itti fayyadamuu ni dandeessu. Subscribe naa godhaa isiniin jechuu barbaada. Haaluma kanaani gamana seentanii YouTube koo haala salphaatti argachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf kuno halo YouTube ka jedhu karama salphaan kuno as biratti argachuu dandeessanii jechuudha. Kuno kun profaayilii kiyya hin argitan jedhee yaada profaayilii kiyya shaashee tuubiitu irra jira. Akkanaani argattanii subscribe naa godhuu dandeessu. Ijoollee Oromoo haadaraa keessan na gargaara subscribe naa godha. Anis subscribe isinii godha. Subscribe naa godha. Warri YouTube fayyadamne illee subscribe naa godha. Maaliifu namni tokko yoo waan beeku walirraa barates yoo waan hin beekne wal barsiises aadaa keenyas amala keenyas waan hin beekne walirraa barachuun wal barsiisuun jechuudha. Kanaaf asumaani subscribe naa godhaati na jajjabeessa. Kunoo nyaata tanallee baradhaa isiniin jedha. Isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf gaafii biraallee yoo qabaattan haaluma salphaadhaan na gaafattanii isinii deebisuu danda'a. Isiniin jechuu barbaadeeti. Galatooma.